Tole hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan dhangaa OBS irraa yeroo maraa sa'aatii kanatti isin bira ga'u abdii gadaa ayyaana cimdeessaa isin keessummeessuun dargaggoota maatii horsiisee bulaa irraa kun nu gidduu jira wajjin isin taphachiisaa wajjin jirra jechaadha. Oduma jennu nama wajjin beeynu tokko jira waan ta'eef hawaasin tayoon ta'ee gaafadha takkaa hin taphanna hawaasa wajjin tayoon ta'e abbaa warraa haadha warraa jibitti 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 ammas wambatte jibitti jiha wambatte tokko abbaa warraa haadha warraa eenyuti studio obesity tuuta dhangaan jettu sila warra kana baay'ee jirutti bara kanatti akkatti horuun deemi fantaalee baay'een deebisu maatii boruu wajji nuu baatannu rabbitti araaramu boruu wajji nama aadaa beeku haadha warraa lama qaba boruu wajji haadha warraa takkas jalaa gate argite isa dogoggore egaa taphaaf ta'uun ta'een kun tapha baay'ee bareedaadha ittiin ijoollee guddisuu dandeenyu ittiin ollaa barsiisuu dandeenyu lakkoofsa namaallee ittiin barsiisuu dandeenyu kana natti tolimaaf ittiin taphachuudha gidduudhaan seennee waaqni isaa araaramu hiriyaa keenya gidduu kana du'aanuuf biraadha kun boruu hajii rooba abbaa maatii torbaatii hiriyaa jabaa keetii arginaan hin yaadadhe asumaan immoo jabaadhu jechuun barbaada maatii isaatiifis jajjabina hawwinaa asumaan immoo wanni si gaafadhu horsiisee bulaan loon afaan horsiisee bulaa horsiisee bulaan afaan loonii beekaa jedhama. Yeroo karaa deemullee akka itti oofu waan jedhanii oofu beekaa addatti afaan loonii qaba afaan horii horsiisuu kana qaba. Mee karrayyuutti wanni kun dhugamoo sobaa irraa odeeffanna. Horsiisee bulaan loon afaan loonii beeka loon afaan horsiisee bulaa isa horsiisuu isa tissuu beekaa kan jedhamu kana akkamiin haa ibsinu? Dhugaadha horsiisee bulaan afaan horii beeka. Horsiisee bulaan afaan horii qofaa miti afaan bineensatu ni beeka. Afaan shimbirroo, afaan waraabessaa beeka. Horsiisee bulaan waan adda addaa beeka. Muka jaajjitu kan hundaa qoricha. Loonis afaan isaanii ni beeka. Loonis afaan isaanii ni beekan. Kan looniin itti walii galu horsiisee bulaan atumti ittiin loon tisaa guddate keessa loonis gaalas re'ees ta'uu danda'a. Akkuma namni maqaa qabu kana loon maqaa qaban nu biratti ayya abba janiiti horii duulaa hoo taates naannoo deddeebii janiiti akkasitti arga faa janii horii namaan argan taate qophee janii ammas horii dubartiidhaan dhufe hoo ta'e akkasuma ammallee dubartiin maqaan horii kunuyyuu hiika qaba. Maquma isaatiin yaamanii jechuudha. Kanaaf dubartiin hoo yayyaamtu amma kaarroo yayyaamee ilma jaarsa guddaatti teessisaa danna baasaa wayya jedhan amma warri oborraa geeraru jaarsa guddaatti teessisaa kaarroo yayyaamee ilma danna baasaa wayya jedhaniiti akkasitti maqaa kana kennaniif dubartiinis hoo loon ilmattu. Dabbaali jettee horii dubartiidhaan dhufe kunillee akkasitti yayyaamtee ni marrata waggaa dubartii yaam. Yoo maqaan isaa ayyi hojjan abba hojjan ni marrata. Sa'uma santu marrata. Sa'uma santu marrata. Kanaaf akkasitti yaamanii itti dubbatanii namatti dubbatee waatiyyoonis marrattee mooraadha walitti baasanii ilman akkanatti dubbisan. Yoo karaa ooftu waan dhaattutu jira san dubartii fa'aatutti dhaataa dhiirtii numa siisiti malee. Siisuu sana dhabba kanatti toltu yoo karaa ooftu loon guddaa kana yoo siisuu kana yaadaloo bareedduu tokko namuu yaadaloo garaagaraa baasa. Dubartiin amma yeroo loon gara malkaafaa ooftu tokko bobbaaftee mataa dheedarraa gara warraa galchitu horree janii waan itti dhaatantu yeroo gara lagaafaa oofan. Dubartiitu dhaata waasan garuu dubartiitu loonitti dhaata. Horree lootulooyi jetteeti maqaa gosa saniifaa dhoofte inni yoo koo jettee daalacha koo laafaa jabaa addaan fooyi jettee jechaa jala deemte faarsiti loon kana horree garaa dheeraa gabaabsite jetteeti akkasitti loon kana horreedhaan dhaattee gara lagaa oofti akkuma inni roofu dana jee hoggaa laga to'anillee
waan huwwee jedhanitti itti hidhatantu jira. Harxaaxummee huwwee arbisa harxaaxummee huwwee bururuusee huwwee jedhanitti akkasitti loon faarsadhaa kurraasi dhaggeeffatanii akkatti bishaan dhugan. Kurraasi dhaggeeffatanii bishaan dhuganii waanuma akkanaatti hedduu dhiira biratti sagalee ol qabanii wanni loon faarsan dubartii biratti hedduu dubartii faarsa. Nuyi biratti ittuma siisan loon. Dhiirri maal faarsa? Dhiirti yoo ofirraan faarsite malee yoo mooyyuu siiquu gisee karaa ooftu itti dhaattee siisitee ooftu malee homaa wanti biroo wanti adda ta'e jedhanii faarsan hin jirtu loon irratti. Ayyee fakkeenyaaf amma karama inni deemurraa deebisuu yoo barbaadde jecha qaba kan ittiin himtu karama deemu kana siisuu kanaan haga barbaadde oofta jecha looniif yookiin re'ee gaalaati kun amma kan ittiin jettee yoo itti gamana godhetteen gamana sii goru akkamitti deebistu gaala kanarraa re'ee kanarraa loon. Loonoo taate jettee karraa gaaloo taates akkasuma. Jettee karraa deemta. Garantaan immoo jecha akkasitti yoo karaa hoo hootisisus hoo citaachisitus jettee itti siisita. Abdiinis gaafa tikseera nan beeka. Sorbannuu hawaasa fantaallee maqaan karrayyuu biratti beekaman maqaan namoota moggaan amma hawaasa kana nan beeka. Abdiin iyyuu abdii gadaa hawaasi. Abdii osoo dubbannuu yuunivarsiitii wal barree maatuma isaaniirra. Hanga hagayyuutti beekna jechuudha. Kan illee maqaan hawaasa fantaalleeti. Fantaalli hawaas kun maqaa baay'ee beekamaadha. Maqaan karrayyuun walii moggaasu maqaan hawaasi fantaalirraa hafe maqaan biraa maal fe'ame maqaan baay'ee yeroo baay'ee deddeebiin dhaga'amu jechuudha. Karrayyuun lafa jaalatti lafa nama moggaafti gaara biyya isii jiru jaalatti isaatiin moggaafti laga biyya isii jiru jaalatti isaatiin moggaafti. Namni karrayyuu maqaan guddaa fantaalle hawaas bulgaa gobbu dhaddacharraa moggaa rukeelluu irraa kan moggaa osoo ni jira rukeessa faa ka jedhamu akkasuma wanni maqaan karrayyuu guddaan beekaman fantaalli roobaa dhaddachu boruu hawaas kana jechuudha. Isaan kun maqaa dhiiraati. Maqaa dhiiraati. Maqaan dubartii tokko sitti himan halkoo. Guyyeelleetti guyyee bariitee maqaan karrayyuu ka beekaman raadoo halkoo guyyee bariitee kanuma beekaman. Beekamoodha baay'ee. Maqaan dubartii jechuun irra deddeebiin Lama itti qoodaman immoo nama keessatti kan dubartii yeroo irratti hundaa'e. Kan dhiiraa lafaa fi qabeenya naannoo sun irratti hundaa'e. Dhiirachi hin deemu gaa. Dhiirri achi ta'a waan achi deemuu qabu. Dubartiin gaafa umuriin ishee ga'e ni heerumte miti yoo heerumte kan ormaa taati beektaa. Kan ormaa taati. Dhiirri garuu bakka sanaan deemu. Lafa isaa qabatee taa'uu qaba. Eebbaa isaa gadhiisee hin deemu. Oduma jennu immoo ayyaana dhiirri irra caalatti gaala dhiirattiisa. Dhiira ilmallee gara dhiiraa hawwata magaalli kun irra caalatti atilleen baay'ee gaala wajjin turuun ooltu. Halkan gaala keessatti baay'ee weellisu. Wallee gaalaa babbareedaatu jira kan dhageenyu. Mee aadaatti ka gaalaa fi jiruu gaalaa irraa dhageenyu? Tole natti tola. Gaala keessatti oborraa amma isiniin jutanii hidhatanii sammalee kuuni gaala ni wallisan gaala keessatti akkuma walleen kun garuu iyyuu wallee ragadaati. Karrayyuun ni ragada, hoggaa dheeda godaanuu ni ragada, birraa ni ragada, hoggaa fuuni jiru. Rakottee raganni ni baya ni ragadan dur baranuuf an ragada amma immoo baranuun ni ragaddu dubruma ragada. Kanaaf raganni sun gaa ayyoo manoo laaliyaa maniyyee yoo teenya durri manuu wayyee. Dadagaa jala harkisee dadhabee hidda kiyyan ji'a wawwaraanaa gabraa abbaa ganda kanaa masisee dadhabee. Hidda dhagaa jala naa bayi abbaa ganda kanaa wawwaraanaa diinaa kootu silaa naanayi naanayi.
jee oggaa kuummaneessa jaa amma gaa kuunni wallisa yaa qabbanootu akka baala maangoo ini wallisa gaa akkanatti wallisa yaa qabbanootu akka baala maangootti maangoon jira garuu simbirti hawaasa waan jiruuf hin jira ati immoo jala qabaan jirtu jedhame yaa qabbanootu akka baala maangoo jedhe jalqabe ayyee osoo dubbannu mirriga walii wal fakkaata yeedaloon isaa kan inni amma ayyamanii kuni mirriga amma naannoo Harargeetti beeknu kana wajjin waliin fakkaatu walitti dhufu. Yeedaloon isaa? Yeedaloon isaa. Mirrigni ka gosaati. Gosatu gosa bule mirriga. Gosti hoggaa amma halkan sirra bulte itti qaltee nyaachifte quubsite ganama mirriga halkan isin mirriga. Sungaa harawaa kanan gaaroo tanan akkana gaadhee lammiiti yaa qicee lammiiti yaa harawa jechaa lafa haroo jechaa lammiidha jeeti si faarsee mirriga san keessa seeras tume mirriguma san keessa mas gartee sillee gorsee akkasitti si mirrigni ka gosaati wallee fi maneen immoo taragadaati akkasitti oborraan immoo iyyuu nu biratti tissee jaalatu yeroo baay'ee oborraa dhaata oborraan gaa akka maroon ta'eetiin jesan arku ameza sete tulen badde begita ayada da sete dula galte begita wasila abba sete guya buda begita aye me gara magarsaatti dhufna ammoo magarsa me gujii biratti maqaan baay'ee bebbeekamaan dhiiraaf ba'u maqaa akkam akkamiiti hunda lakkoofnu irra caalaa kanatti dhageessu maqaan baay'ee komenne morri yorri dhaman kun amma beetta tanallee wal fakkaatti naan hin je'ina amma tanallee amma wal fakkaatti hin je'ina oromoon kun maqaa beekamaa baafata maqaan gujii biratti beekamu si waa waliin madhatee warri karrayyuu kun yoo gujii wajjin waliin dangeessan hin dangeessanii garuu ta'us ilaa fakkeenyaaf roobaan amma gujii biratti beekamaadha rooba gaafa namni maqaa rooba baay'ee beekamaadha maqaa beekama inni biraa ammoo boruudha boruun kun ammoo baay'ee beekamaadha gujii biratti boru amma fakkeenyaaf goota boruu sheekoo amma gooti sun maqaan isaas boruu ture beekamaadha inni biraa ammoo yoo kan dhiiraa dhugoonfa jira maqaa lafaatiin baasa kan fakkeenyaaf ardaa jilaatiin maqaa baasa ila dhugoo jedha waaqa dibbee dhugoo maqaan dhugoo kun ammoo jira gujiin gaafa irra caalaa gaafa jila kana keessatti maqaa lafaan ittiin faarsaa namalleef maqaa baasaa jechuudha gujiin fakkeenyaaf mokkon nafa jira yoo namni bakka namitti dhalate fa'aan baasa muka nami jala dhalate fa'aas ta'uu danda'a birbirsaas ni jira wanni akkanaa kun maqaan bebbeekamaan gujii biratti garuu isa kana godaanaa adulaa areerii qaraa ayyaana liin kan moggaasu areeriin jedhamu fakkeenyaaf areeriidhaan ayyaanaan moggaasan areerii adula adulaa fi areeriin kun baay'ee beekamaadha ayyaana keessas jira ayyaana 27 keessa adulaa qaraa jedha adulaa eegee jedha areerii qaraa jedha areerii eegee jedha ayyaanuma keessallee jira ayyaana 27 keessa maqaa baay'ee beekamaadha godaanaan adulaan areeriin boruun roobaan warri kun maqaa dhiirotaa baay'ee beekamoodha. Kan dubaraa ammoo bariitee fa'a. Ama bariitee beekama ila bariiteen beekama. Sirba dhaabtuu buuta. Yooyya nageenyi badhaadha bakka waliin galle amma sirbaan dinasuu argite maqaa beekamaadha. Bariitee ila gaafa ishee yaamtu maqaan kun maqaa beekamaadha gujii biratti maqaa beekamaadha. Waccaatuu fa'a basaqu fa'a. Caaltuu fa'a. Ama caaltuu basaqu. Waccaatu maal? Waccaatuun fakkeenya waan waccaawu waan bareedu fakkeenya jiraayu fakkeenya waan faffacaatu waan bashaatu wayii jechuudha. Gaza luuccoo fa'a. Sama taalloo. Kasi. Tolemee gara qophiitti dabarra sana durame taphni galgala maatiin taa'ee waliin taphatume gujii biratti maaltu jirame ijoollee isaa afooraa wanti inni barsiisu maal fakkaatame aadaadhaan waan akkamii jira? Amma gujiin ijoollee isaa afoolaanin barsiisa. Taphi inni taphatu an fakkeenyaaf hiibboodhaanis jira. Fakkeenyaaf
amma yeroo horii durii loon jechuudha gujiin looni beektaa qarshii hin jijjiiratu gurguree naamni wanni kanaa kun jiru gurguraa maanii wanti jedhan kun hin jiru horii ma hin jirjiiran horii gaafa jirjiiruu akkatti jirjiiran gaafa ijoollee barsiisu baddanarraa baddeeyyii takkaaree jedhaan baddanarraa baddeeyyii takkaareen kun ammoo horiidhaan jirjiiruudha. Fakkeenya uuma barsiisa ijoolleedha fakkeenya hiibboodhaan hin barsiisa oduu duriitiin hin barsiisa waan taatee kanaan dura ta'ee jiru inni biraa ammoo eebbaan hin barsiisa yeroo eebbisan ijoollee sanitti hima gaagura yeroo bocan akkamitti akka bocan gaagura barsiisuudhaaf maal akka ta'e maalummaan gaaguraa itti himaa ijoolleetti horii yeroo horsiisus waan adda addaatiin ijoollee isaa barsiisa in weellisaa gaafa gaalaas ta'uu danda'a re'ees ta'uu danda'a. Daa'imman faarsuu fakkeenyaaf daa'imman akkam jedhanii faarsu fakkeenyaaf daa'imman hin faarsu qotoon ta'an urursuu waan jedhamu illee nama daa'imni akka hirriba rafuuf urursuun jedhame sossobni rafeessa daa'imni gaafa bu'u mee inni kun aadaadhaan waan akkamii jira. Ila karaa lamaan daa'imni itti faarfamu akka lama faarfama daa'imni uma urursanii qofa osoo hin taane akkaataa yeroo isaa eeggatee akkatti urursanitti jira yeroo daa'imti akka malee yookaan boottuu taate ittiin calli godhuuf yeroo isiin boottuuf yeroo raffisuu kun isma tokko urursu calli godhan achuma dagachiisanii raffisu waan ta'eef inni biraa ammoo yeroo isheen gammaddee gammachuu ishee ibsuuf yookiin akka isheen taphattuuf akka isheen burraaqxuuf ibsuuf kan kan ururfamutti jira kan taphaarraa yoo si jalqabe akkana jedhu. Titole lam jedha isin jala. Titole lam titichi qoxoo qole lam waamanu maqaan tole lam dhaananu abbaan lole lam tuturru turrisaa kiyya lam hin turre rukkisaa kiyya lam titole lakkole lam tun maraa akkole lam titichi tiruun qabu lam si malee jiruun qabu lam titole Agarsaanii baandii hundi isaa jira as keessatti. Anu Musaa jira. Anu Mayyuu Musaa jira. Rabuufi. Inni biraa ammoo ahoo ijoollee dhalanii dhalelka aananiiti ahoo ijoollee dhalelka aananiiti dhalafii waamaniiti ahoo ijoollee akkasii jedhaniidha. Akkas taphatanii. Amma garuu jira amma waan kun amma wanti garaa nyaatu maal akka ta'e beektaa? Aadaa baay'ee namatti tola. Aadaa bareedaadha. Garuu amma dhaloonni kun beekaa hin yaadata amma warruma aadaa kana qabatee ittiin jiraatutu waa hima malee namni baay'een isaa amma waan kana irraanfannee. Dagatee jira. Dagateera namni tokko. Nama guddaa isa sin raffisa. Abdii gadaa dhafee. Mee gara qophiitti dabarraa qophii yeroo bunaa jira. Qophii yeroo bunaa daawwadha. Qophii booda immoo sirba tokkos immoo sin affeerree ammas sirba aadaa tokko walitti deebinaa. Abdii Gadaa ayyaana cimnee isaas wajjin jirra. Ogeessi kaameraa keenya Galaanaa Kabbadaatii keessummoonni keenya Magarsaa Uddeessaa fi Hawaas Fantaalleeti turtii gaarii isiniin jenna.